iccitiin booniyee erga gadi baheen booda booniyeen maal jette? Booniyeen gargaarsa keessa nan barbaada. Gargaarsa keessa naa gootanii akka iftaazatti na galchitan jettee jirti. Mee hundumti keessan walumaan hanga dhumaatti viidiyoo ishee haa dhaggeeffannu. Viidiyoo ishee dhaggeeffanneet immoo walitti deebine jechuudha. Wanta isheen dubbatte jechuudha. Booniyeen jechuudha. Waan ofii isheetii mataa isheetii irraa dubbattetu jira jechuudha. Kanaaf immoo warroonni chaanaala kiyyaaf haarawaa taata sabskiraayibii gochuudhaaniin nu bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha. Mee viidiyoo dhaggeeffannee walitti deebina kan booniyee jechuudha. Wanta booniyeen jettee wanta miidiyaa irra deemaa jiru akkasuma qaamni qullaa ishee kan deemaa jiru jechuudha. Yalla. Har'a waa lama dubbachuu dhufee viidiyoo kiyya kaleessaa akkuma sheer gochaa turtan viidiyoo kanarra sheer naaf godhaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baditiyyaa kakaleessa walii gad deemaa ture san argitanii jirtanii ilma namaa waan hin dhiifama gaafadhuuf hin qabu rabbii kiyyatti hubadhee rabbii kiyya dhiifama na gaafadha. Garumoo isinii uummata musliimaa kan osuman haadhaaf abbaa kiyya caalchisee osuman maatii kiyya caalchisee isin ilaalu dogongora xiqqoosaniif bakkan isin hin eegnetti naaf argamtanii jazaakumullahu khairan. Ammoo itti aansuudhaan abbaa manaa kiyyaa isin faana hiriiree ana nan gannee yookaan immoo ati nama akkanaati jedhee nan dhiisnee inni har'allee ta'u jaalala naaf qabu naa ibsaa jira na bukkee jira haa galatoomu. Namoonni tokko maaliif abbaa manaa keetti hin galtu warroonni jettanii na gaafatan yookaan immoo deemi galee warroonni jettan wanta naaf hin guutamiin tokkotu jira. Wanti sunis jireenya biyya ormaa keessaa galuudhaaf jireenya baqaa keessaa galuudhaaf maallaqatu nama barbaachisa. Ani immoo maallaqa ittiin galummoo hin qabu. Kanaaf na bukkee dhaabbadhaati abbaa manaa kiyyatti na galcha. Ani isatti galuu barbaada yeroo ammaa kanatti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa gootu qaba jecha. Egaa akkuma dura viidiyoo dura agartan irratti boonii waan isheen dubbatte dhageessanii jirtanii akkasuma immoo wanta isheen jettee dhageessanii jirtan akkasuma ka hordoftoota koo anillee yaada irratti kennadha. Wanta ishee irraa baradhee fi wanta ishee irraa hubadhee fi wanta ishee irratti argine anillee dubbachuu qaba jechuudha. Yaw dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoonni jabduudha ija dhiibattiidha. Dhugaa dubbachuu jechuudha. Mucayyoon tun ija dhiibattiidha. Maaliif hojii ija dhiibatti siin jedhu hin dandeessu waan hundumaayyuu ija dhiibdasuma jiraatte jechuudha. Maaliif har'a shamara ta'ee ani waan akkasii hojjedhee jechuudha. Kan akka ishee kana soon ta'e ani miidiyaa kanarraa miidiyumarraa hin bada. Miidiyuma kanarraa hin bada. Abaddan kan deebii namaa deebisu dhiiste miidiyaa kana fuula miidiyaa irratti bahuu hin barbaadu jechuudha. Garuu wanta isheerraa baradhe bakka akka fedha isheeti akkuma fedha isheetti gootii jechuudha. Keessaa abbaa manaa qabaadhee dhiisoo soda abbaa manaatu hin qabaanne ta'e ani akka isheetti miidiyaatti bahee hin dubbadhu jechuudha. Hayi ilma namaa kana ilmi namaa kun addunyaa irratti waan baay'ee gochaa oola edaa. Kan namaa dhossu kun edaa uffatuma isaatu namaa dhossaa ijoollu. Uffataa fi mana kanatu sii dhossa malee edaa ilmi namaa keessa yoo gaariidha jettee ati gaarummaan isaa gaafa tokko ba'uun isaa hin oolu jechuudha. Ajaa'ibuma argina kan bara kanaa sirii keessattuu jechuudha. Maaliif isin jedhe beektanii mucayyoon kuni ani dhugaa dubbachuu fi booniyeen tun hin dubbatti jedhee yaadeeyyuu hin beeku. Waan akkanaas hin gooti jedhee yaadee hin beeku. Maaliif keessa ustaazaa kana jaalattee jirti. Ustaazaan kunillee immoo nama dhugaa rabbii dhugaa nama baay'ee mucayyoo kana jaalatu. Inni nama akkashii kanaa miti jechuudha. Garuu mucayyoo matanatu harakaata isheen gootu harakaan ishee ani hin beeku dhugaa. Ani shamara garuu harakaata isheen gootu rabbinaa nyaatu harakaataa miti jechuudha. Dhugaa obboloota kun taazabina harakaan ishee harakaataa miti jechuudha. Maaliif namni akkamitti osoo dhirsa qabu osoo abbaa manaa kaadhimaa qabu akkamitti dhiira biraa wajjin viidiyoodhaan haasofti qullaa ishee deebitee immoo waan biraa hojjetti. Yaa waaqakko dhugaa rabbi ani miidiyuma fayyadamu siniin jedha dhugaa obboloota koo osoo ana ta'e miidiyaadhaaf fayyadamu dhugaa rabbi ana kanan deebii namaa deebisu haafu jechuudha. Innaa immoo wanti tokko beektanii viidiyoo ishee keessatti ammallee maal jette deebii siniin deebisuu dhufe akkasuma immoo ani isin dhiifaman gaafadhu toobadheetumanii rabbii kiyya kadhadhaa jettee jirte. Inni sirriidha garuu balleessaa kee ofirratti beekuu keeti kan hunduma caalayyuu ani kan wannaa jedha viidiyoo kan keessatti balleessaa ishee ofirratti beekte xajjechuu isheeti jechuudha. Xajjechuu isheeti. Maaliif balleessaa namni ofirratti beeku bareedaadha jechuudha. Garuu isa sirraa hubadhee jira. Balleessaa kee akka ofirraa beekte si hubadhee jira illeedha. Ani akka kootitti si hubadhee jira. Shaggaa goote balleessaa namni ofirratti beekee ofirratti fudhate bareedaadha waan ofirraa mormitee miti waan ta'eef waan balleessaa kee ta'eef ofirratti hin mormine illeedha jechuudha. Kana isheerraa hubadhee tan jira shaggaadha kun.
inni lammaffaan immoo ummata musliimaa isin jaaladhee tananii gara amantaa kanaa dhufee haadhaaf abbaa kiyyarraa fagaadhee maalii ta'ee jette. Obboleettii koo waan akkasii jechuu hin qabdu. Amantaa feeteyyuu osoo yoo hordoftee amantuma fedheyyuu hordofate. Haadhaaf abbaa keerraa wanti si fageessu hin jiru. Haadhaaf abbaa keetirraa wanta dhiistee yookiin amantaa san amanni jettee abbaaf haadha kee gattu tokko hin jiru. Akka obboleettii tokkotti kanan dhaamsa sii dabarsuu fakkeenyaaf yookiin kan akka isheetillee jiraachuu danda'a jechuudha fakkeenya. Amantaa feete jijjiirradhu. Haadhaaf abbaa kee garuu hin gatin. Haadhaaf abbaa kee hin irraanfatin. Haadhaaf abbaa kee gadi hin xiqqeessin. Haadhaaf abbaa kee iddoo badaatti hin lakkaa'in. Ati gaaris ta'an badaas ta'an isaanumatu si dhalee asiis gahe. Tokkoffaa fudhadhu kun si liqinfamuu baatu akkamsi yaa goonuu barbaadire. Dhugaa rabbi gisee tokko ijoolleen teenya tuni of akka abbaduun ishee mucayyoon immoo harakaan ishee harakaataa miti. Harakaan ishee harakaataa miti. Dhugaa sin jedhan booniyeentu harakaan ishee harakaataa miti. Siruma istaazaa kana maraatite jechuudha. Dhugaa rabbi jechuudha. Inni waan isheen waan inni akkatti yaatee fi isheen harakaata irratti goote jechuudha. Harakaata namni godhu gaarii miti. Deebisee immoo haadhaaf abbaa ofii xiqqeessuun gaarii miti. Xiqqeessinaa haadhaaf abbaa ofii. Amantaa feetisee hordofi. Amantaan kamiyyuu haadhaaf abbaa kee xiqqeessin jedhu. Jaaladhu siin jedha malee. Yoo amma amantaa feete hordofte haadhaaf abbaa kee gatte jechuudha. Haadhaaf abbaa kee gatte jechuudha obboleettii kooti. Bakka kanatti dogongortee haadhaaf abbaa kee yeroo kamiyyuu kabajuu qabda. Haadhaaf abbaa keetti dubbisuu qabda. Jabeessuu qabda. Gaafachuu qabda. Gargaaruu qabda. Addunyaa kanarratti kan haadha keessi ga'uun jiru. Eenyumaayyuu yoo ta'e Waaqayyoo gaditti kassi uume gaditti haadhaa fi abbaa kee kassi ga'u tokko iyyuu jira addunyaa kanarra jechuudha. Kanaaf haadhaaf abbaa kee irraanfatiin jechuu barbaada. Bakka kanatti dogongora qabda. Amantaa feete hordofuu mirga qabda. Kun amantaan akka biyya keenyatti aadaadha. Amantaa barbaade hordofuu namni mirga qaba. Amantaa namaan qeeqxu qeeqnanni rakkoo qabda. Amantaa feete hordofuu mirga qabda. Bakka mirga keeti jechuudha sun. Garuu haadhaaf abbaa irraa baatan irraanfatina. Bakka geesse yoo kaate bakka kaatellee irraanfatina. Obboleettii koo kan badaas ta'an gaaris ta'an haadhumaaf abbaas irraa dhalatteet har'a biyya ormaa kana dhufte. Inni immoo sadaffaani gisee tokko yeroo istaazuma kanaa walitti isanii gargaarsi haa gurrabeessi galu jennaan olu taaltee gadu taaltee akkam gargaarsi naa godhama ani nan dhabee ani nan jedhaa ani maalidhaa jettee asii olu taaltee viidiyoon kee hin jira viidiyoon kee waa haqame seetimoo viidiyicha keessa hojjettee turte jechuudha. Gargaarsa hin barbaadu ani gargaarsa fi ani kaayyoodhaaf jette. Har'a hoo maaltu gargaarsa si gaafachiise ree obboleettii koo? Maaltu gargaarsa si gaafachiise? Waggaa meeqa biyya ormaa ta'e har'a immoo gargaarsa gaafattee biyya ustaazatti nagalchaa jettamee ati. Even sheemis hin qabu bakka maqaan kiyya badee waanuma hundaan naa baduudha moo sheemin nama hin qabu namni fayyaa qabu soo gargaarsa kadhatu ijoollee rabbinaan taazzaminaati namni gargaaruun mirga qaba garuu gargaaramu micoon kun fayyaa qabdiin hojjetti biyya orbaa jirtiin hojjetti garummaa waan hangaduu nan dhabe na gargaara na galchaati gaafa kaan immoo ustaazanillee an dhabee sana dhaboonii kiyya guurtuudhaan maali harakaan akkanaa kun harakaata meeqa fidde immoo waan gootu dhabdee salphattee jennaanini har'a kana fidde jechuudha. Ani takkaa ijoollee sallamtee kun harakaatan dhaban. Ani takkaa wannaa bichaa arge kan harakaatan qabne hanga ammaatti jechuudha kan ijoollee sallamte keessaa dhugaa siniin jedha wannaa qofa kan hin arge jechuudha hawwii qofa kan intalli laamusaan guddatte intala Oromoo beektu intala safuu beektu hawwii aanolee qofa kanaan booda kuwwan harakaata godha warri asii amantaa walii qayyaree akkuma salbaajii walii gadi utaalu kuni harakaata isaan godha harakaata ani hawwii takkittiidha aga miidiyaa kana keessatti arge amantaa namaa kan hin xun kan amantaa keessaa baate sin xureessin kan abbaa faadha isheen xureessin kan miidiyaa irra baatee lallabne ishiin arge kan harakaata sin goon takka ishii takki argee hin beeku jechuudha maaliif namni gaafa balleessullee balleessaa san hin beekuu qabda garuu balleessaa san dhiisee bakka waan gaariitti godhu bakka nama san akka gaarummaa isaatti dura balleessee micoo sun dura balleesseerti amma hawwiin dura balleesseerti bakka dhiifte kaa bakka waa hundumaayyuu dabarsite jechuudha bakka akkas namni jechuun kan akka hawwii kana jechuudha hawwii aanolee abbaan manaa ishiitillee innillee maashaallah dhugaa bakka dhiira jechuunis akkasii dubartii jechuun san akkasitti tanneen tan harakaata gootu kan asii namatti halkaniin misiijarii keessa bulaa guyyaa marxifattee fuula ishii dhuffattee walii gaddeemtu
Hai 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 booniyye inuma salphatte ganaa salphatta.